sirna impaayera bututaa abbaa fi ilma wal ajjeesisu haadhaa fi intala wal ajjeesisu Oromoo irratti jenosaayidii gaggeessu dirqiin nu qabee qe'ee qabeenya keenyarraa maatii guddifachuu dadhabnee oollee buluu dadhabnee humnaan qabamnee dirqiin qabamnee gara mooraa waraana impaayera tortoraatti geggeessaa kan turre guyyaa har'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Abaaboo Aboon Birgeedii Bakakkaa tarkaanfii itti yaadee karoorsee fudhateen nu booji'eera akki kaleessa waboodhaan jedhan soba adii bakkee keessa jiru ta'uu ijaaf gurra keenyaan agarre nuti dhaloota argaa dhageettiiti obboloota keenya karaa keessa jiran obboloota keenya mooraa impaayera keessa jiran dhaamsi nu dhaamnuuf Abaaboo Aboon Oromoof furmaata kan ta'e Abaaboo Aboo qofa akka jedhan osoo hin taane akka nu agarreedha akka keenya osoo hin ta'in gara obboloota keessaniiti nagaan kottaa dhaamsa Oromummaa dhaamsa obbolummaa Abaaboo Aboorraa injifannoo ta'a. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo har'ata biyyoolessa Oromiyaa gaaffiif deebii miseensa waraana bilchiginnaa sirnicha ganuuni wabootti makaman waliin goone qabannee isiniif dhiyaanneerra kan isin waliin turu ana Risaasa Miiti hanga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtaniin afeerraa keenya. Akkam jirtu? Nagaa keessanii akkam isin? Nagaa gara gaaffii keenyaatti seennaa eenyu akka taatanii fi godina kamitti akka dhalattan toorumaanii nutti sirraa jalqabna. Ana godina Asallaa Aanaa Saguree Caffaa Guggeessaatan jedhama. Kan itti alaa Caffaa Guggeessaatti gandi kee jechuudha. Hayyee maqaan kee hoo? Maqaan kee Tolaa Shibbiruu ta'e jedhama. Tolaa Shibbiruu jedhamtaa jechuudha. Eenyummaan kee kam? Hayyee atoo? Aanaa Ganyoo Mangistii jedhama. Arsii Goroorichaa irraan kan dhaladhe. Asirraan 2013 leenjii mana waraanaa Makalaakaa seenee Ursootti leenjii. Ursootti leenjitee jechuudha. Hayyee atoo? Ana Abdii Kamal Jamaalin jedhama. Godina Jimmaa Aanaa Oromoo Beeyyam Gandameetti Sagadee. Akkasii. Bara leenjii fi eessatti akka leenjitan mee toorumaan nu himaa. Ani bara leenjii bara 2014 Birsholoqootti leenjii. Birsholoqootti leenjitan. Hayyee atoo? Ani Ursoodha. Barri leenjii keetii hoo? Bara 2013. Bara 2013 Ursootti leenjitee jechuudha. Hayyee atoo? Anis akkasuma bara 2013 marsaa 33 irratti Ursootti leenjine. Marsaa 33 jechuudha. Hayyee atoo marsaan kee beekama? Marsaa 36. Ati marsaa 36dha. Hayyee mooraan bilchiginnaa nagaa qabaa? Akkaataa itti Oromoo fi Amaarri itti jiraatu maali? Kabajaan Oromoon achi keessatti qabu maalidha? Mee kana tooraan naa himuu dandeessu? Maarree amma Oromoo dubbachuun hin danda'amu. Qoonqaa tokkoon bulaa jedhanii wattaddarri qoonqaan isaa Amaara malee Oromoo dubbachuun hin danda'amu. Jecha akkasitti fayyadamaa turre. Qoonqaa keenyan dubbachuu hin dandeenye kanaan dararamaa turre jechuu barbaada. Ilaalchi sabi biraa qabu Amaarri akkamidha? Oromoo fi Amaarri ilaalcha akkamii qabu? Oromoon kabajaa qaba. Oromoo fi ilaalchi isaanii ilaalcha badaa nuuf qabu jechuudha. Maaliif wanta qoonqaa isaanii hin dubbanneef ilaalchi isaan nu ilaalan badaadha nuuf jechuudha. Shakkii akkamii isinirraa qabu? Nu Oromoo wanna haasofnuuf uummata Oromoo wajjin baay'ee dubbannee ageenyee wajjin taphachuu waan hin dandeenyeef erga Oromiyaa killiis dhufnee baay'ee tokko shakkamaadha. Oromoo haasawaaf shanee jedhamee ture jechuudha. Shanee isiniin jedhanii isin shakku jechuudha. Hayyee siinoo? Gabaabumatti walqixxummaati hin jiru achi keessa Amaaraa fi Oromoo gabaabumatti walqixxummaan hin jiru. Kanumaaf harree gara keessan. Hayyee atoo? Akkuma jedhame mirga walqixxummaa kan jedhamu Amaaraa fi Oromoon sirriidha jedhu tokkoon ilaalamu. Achi keessatti utuma afaan jaraa haasofne bakka akka intanaatti ilaalamne. Afaan keenya gaafa dubbanne baay'ee tokko haara jechuudha.
haga afaan Oromoo naaseenaa jedhanu irra gaanee turan jechuudha. Uummatu akkam afaan keenya dubbachuu dadhabnaa akkamitti afaan keenya fayyadamuu dadhabnaadhaaf waliin qabannee dubbanna malee akka afaan Oromoo hin dubbanne baay'ee yaalii tokko godhaa turan jechuudha. Kanaaf ilaalcha badaadhaan ilaalamne. Erga mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhuftaniitii simannaan isinii godhame maal fakkaata? Yaa'u gammachuun nutti dhagahame erga asubnee yaa'u afaan keenyan dubbannee wal geechisaa irra burcuqqoo tokkoon bishaan irraa baay'ee tokko danda'ee gammachuun nutti dhagahame jechuudha. Atoo biyya. An akka achi dhaga'ee akkas turre garuu erga asii dhufe immoo baay'ee na ajaa'ibe. Dhugaa baay'ee na ajaa'ibe. Akkasatti hin fakkaanne ture. Akka achitti jarri odeessanii fi gocha isin nuuf gootanii baay'ee faallaadha. Maal isin godhuu akkam isin godhu jedhan mee akkamitti nu ammeessa? Nama qaluu maal godhu akkas bakka oduu ajaan nutti himaa turanii garuu gaafa dhufnu faallaadha. Faallaa wanticha argite. Faallaadha. Hayyee haa ta'u. Ergi as galle haala gaariidhaan bakkaabee gaariidhaan jirra jechuudha. Baay'ee tokko waan das nama jedhu keessa jirra jechuudha. Nus amannee baane silumaa cinqabnee yaadaan illee cinqiidhaan jirra. Gaafa dhumne gara keessa makannu baay'ee tokko gammachuu guddaan itti dhagahame wanti nu hanqate tokko hin jiru akka gaariitti jiraataa jirra jechuudha. Hayyee mee gara xumuraatti dhufaa ilmaan Oromoo achi keessatti hafanii fi dhaamsa akkamii qabdu? Yaa'u dhaamsa isaanii aamu akkasuma simattanitti isaaniif akka gara waraana bilisummaa Oromootti dhufaniif yaalii guddaan qabaa jechuudha. Maaliif danda'ame taana silkiyaanis nama natti dhiyaateeru bakka hin jirutti nama natti dhiyaateeru akka dhugaan uummata qabnu itti uummata qabaniif akka jaalala Oromoo qabaniif qaamanis na bira jiraatan silkiyaanis waan argadhu akka isaan akka gara keenya dhufan barbaada jechuudha. Gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo akka isaan dhufan barbaadu jechuudha. Hayyee atis akkasuma jechuudha. Hayyee haa ta'u. Dhaamsa akkamii qabdaaf warra achi keessa jiran? Dhaamsi hin qabu sirriidha. Nama hundatu jedinaatiin ilaalamaa ture achi keessatti. Kan nu lollus sabuma keenya kan lollus immoo deebi'ee sabuma tokkicha jechuudha. Ammas immoo warra achi hafaniif dhaamsi nu qabnu sirriidha. Akka achi baane waa'ee Oromummaa beekan akka Oromummaan itti jiru akka baran fedha gara keessan gara uummata bilisummaa uummata Oromoo dhufanii sirriitti uummata isaaniitiif falmatan. Wallaalummaan obboloota keessatti hin dhukaasiinaa. Kana nan fedha. Hayyee akkas taanaan hayyee xumurreerraa kan isin daawwachaa jirtanii turtii miseensa waraana bilisiginnaa duraanii sirnicha ganuunii qawwee fi hidhannoo waliin wabootti makaman waliin goonedha. Haga xumuraatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Kan isin waliin ture ana Risaasa miti. Galatoomaa. Ajedi takadu dubbanna obolo ajedi takadu dubbanna wajibadi sidi kotu wal gorbanna wakamo namama kazera jalise namama kazera jalise ati tenya tokko maltu adan nu baase ati tenya tokko maltu adan nu baase otu adan nu baasu otu adan nu baasu